Gagsituu afaan keenya kunuunsa aadaa jireenya dhalootaaf taana fakkeenya fedha isaatiin galma. Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi hordoftoota shaanaala mustee odeeffame nagaa fayyaa qabdanii jirtanii isinii jecha egaa har'aas akkuma beekamu sagantaa gaafii deebii qabannee isinii dhiyaannee jirra. Namni gaafii deebii hojii godhuu deemnus eenyu jechuun keessaniin oolu Birraa Jamaal yookaan Inspire viidiyoo dalaguudhaan kan beekamu hanga xumura viidiyootti na waliin tura. Gagsituu afaan keenya kunuunsa aadaa jireenya dhalootaaf taana fakkeenya fedha isaatiin galma. Birraa rakkina jechuun maal jechuudha? Rakkina jechuun borsaa rabbiin kennaa ittiin siif ergu malee waan biraati miti. Mee maanta nuti bara akkam keessa jirra? Bara wanni hundi faallaa itti taateedha. Akkana taanaan lafti baddee jechuudha. Okay, kana malee oome. Bara dubartoonni harmaa fi handhuura isaanii magaalaa guutuu keessa yoo naanna'anii hin agarsiifne fokkottuu itti ja'aman keessa jirra bara. Ammaasoo. Bara ijoolleen dhiiraa paantii qarshii 50 agarsiisuudhaaf hofoo qarshii 1000 gabbuu sun qaroomina itti ta'e keessa jirra. Oh my god! Dhaloonni nuti keessa jirru kun dhaloota akkamii? Dhaloota dubrummaa dhabuu caalaa bilbilli jalaa baduun isaa yaachisuutu uumame. Bara bilbila iPhone qabachuun baratanii eebbifamuu caalaa nama gammachiisu. Kana malee hoo? Dhaloota maallaqa maatii fi hiriyaa isaa daran jaalatu. Bara ajjeefamuu, saamamuu fi buqqaafamuun akka geema moobaayilatti ilaalamu keessa jirra. Birraa mi'aan nama akkamii? Ati ilma namaa kabajamaa hundaa ol jiru tokko bara. Viidiyoo kana ilaalanii laayik osoo hin goone, YouTube kana sabiskiraayib osoo hin goone dabruun ati maleedha. egaa kabajamtootaa fi hordoftoota keenya sagantaan gaafii fi deebii nuti qabannee dhiyaanne tan hanga ammaa sana fakkaatti hanga xumura viidiyoon waliin turuu keessaniif galatoomaa nageetti. Namni waa hojjetu dogoggoran oollee dhiifama naa godhaa yoo isin aarsellee yooniin dogoggoree heeyoon ta'e malee natti naadinaame na gorfadhaa malee eenyuun na sirreessaa yoo si taate malee sitti dhaammadde gaa yaa buleessa gaarii hanga wal agarruu nagayaan jiraadhu assalaamu alaikum nagayaan na turii imaana nu guutee sabriin nu jaarii.